Akkam jirtan, akkam turtan, Itoophiyaa keessa warri jiru immoo nagaan bulleerraa bakka biraa warri jirtan baga nagaan ooltanii amma immoo walumaa galatti hundi keenya sanbata keessa seenneerraa sanbata gammachuu akka nagaa waaqarraa ta'e hunduma kennaafuu isa karaa ilma isaa karaa gooftaa Kiristoos nuuf baay'ateen jiraannee adhaan baaneerra kanaaf guddaa waaqayyoon galateeffataati. Ganama kana sagantaa gabaabaa ta'ee fi gara dhumarratti immoo bifa gaafiitiin illee of keessa qabuun gara keessan dhufne achiin dura garuu kadhaadhaan fuuldura waaqayyootti dhiyaanneetiin jenna achumaan obboleessa kee Amaan akkasumas obboleessa koo Beekaa Joon hunduma keessaniinuu araarri nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaati warra kallattiin hordofaatanillee sagantaa keenya ganama kanaa kallattiidhaan jalqabuu yeroo jennu obboleessi keenya Beekaan kadhaadhaan nu dursaa achiin booddee ammoo obboleessi koo Amaan faaruu tokkochi arganuuf faarcha ka'een booddee sagalee dubbii waaqayyoo waliin qoodanneetiin jenna achiin booda kallattiidhaan gara itti aanutti deebinaa amma ammoo obboleessa koof afur qulqulluu feddoo gadhiiseetiin jedha kadhaadhaan jalqabna. Sagaleen kee dhagamaami? Kadhanna. Guddifnee si galateeffanna guddifnee si ulfeeffanna waaqayyo abbaa keenya waaqa arjaa gara laafeessa waaqa karaa addaatiin nu jaalattee tokkicha ilma kan kee dabarsitee nuuf kennitee yaa gooftaa keenya karaa isaatiin gara kan kee dhufuuf karaa isaatiin jireenya bara baraa akka argannuuf yaa gooftaa keenya jaalala nutti agarsiifteef tokkicha ilma kan kee dabarsitee nuuf kenniteef galanni ulfinni teessoo kan kee irra siif haa ta'u. Abbaa keenya gooftaa keenya mana samaa jirtu kunaafuu kan kee dhufneerraa yaa gooftaa wanti qabannee ruuf beekumsi dandeettiin qabannee dhufneeru tokkos hin jiru gooftaa mana samaa si abdannee sirraa barachuuf miila kan kee jala dhufneerraa maqaa gooftaa Kiristoositiin yaa gooftaa karaa addaatiin nu eebbisuun nu barsiisuun fedhaaf jahan kee nuuf haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya torbaan guutuu bu'aa ba'ii garagaraa keessa yeroo turretti nu wajjin jiraattee annaaf obboloota kiyyaas akkasumas waliin jiraattee fagoo dhiyootti nu eeddee yaa gooftaa keenya warra yeroo kanatti nu daawwachaa jiranis isaa waliin jiraattee guyyaa sanbata qulqullaa kanatti afoo kan kee dhufnee maqaa kan kee qulqullaa dhufnee akka si waamannuuf akka si waaqeffannuuf akka si galatoonfannuuf cubbuu keenyarraa ammoo akka agii baafannuuf yeroof carraa akkanaa kana waan nuuf kenniteef maqaa gooftaa Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Kunoo dhufneerraa jidduu keenyatti argama hafuura qulqulluu kan keetiin nu dibi. Yaa gooftaa ergaa sa'aatii kana nuuf darbuuf jedhu faaruuf nuuf faarfatamuuf jedhus yaa gooftaa arraba obbolowwan keenyaa rateettee nu dubbachuu nu barsiisuun fedhaaf jahan kee nuuf haa ta'u. Numa sakki nu waliin ta'e kan nuuf goote hundumaaf si galatoonfanna kafoote abdii sirra kaan kana hundaas kadhanna maqaa tokkicha ilma kee maqaa gooftaa Kiristoositiin si kadhannaa. Amen. 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 Eebbifamaa waaqayyo karaa addaa si haa eebbisu. Amma immoo gara faaruutti darbina. Obboleessa koof. Ani waaqa koo hin galateeffadhaa teessoo isaa irratti galanni isa haa ga'u. Waaqayyo waa maraafuu kennaa qaba. Hadha karaa kanaan waliin bakka tokkotti akka waaqeffannu waaqa nu eeyyame. Ammallee irra deebi'ee teessoo isaa irra galanni isa haa ga'u. Jechaati. Roomee 19:10 irratti namni lapheettamanii arrabaan ragaa bahee fayyaa. Yaada isatu jira. Faaruu kana keessa wal fakkaatu. Faarsina waaqayyo nu hawwachiisu. Wantu qabna hafuura amantii nutu keessaa qabna hafuura qulqulluu nutu keessaa qabna rakkina dhokoo garaan gannuun bo'oo abdii guddaa jira kan eeggataa jirru abdii guddaa jira kan eeggataa jirru namannaa wantu qabna hafuura amantii nutu keessaa qabna hafuura qulqulluu nutu keessaa qabna rakkina dhokoo garaan gannuun bo'oo abdii guddaa jira kan eeggataa
cuubamne samayin baname hafuura arganne kumaa kaatini isaana dhagenne galatoo waaqayyoo sirra arganne galatoo waaqayyoo sirra arganne. Namanda wadubbannu qabna hafuura amantii nuuf keessaa qabna hafuura qulqulluu nuuf keessaa qabna. Rakkina dhufuu mataan gannuun bu'u abdii guddaa jira kan eeggataa jiru abdii guddaa jira. Rakkina dhufuu mataan gannuun bu'u abdii guddaa jira kan eeggataa jiru abdii guddaa jira kan eeggataa jiru. Nutti gadhaabannaan jireenya hafuura kan nu beeku samiin ergamoota dhagee yeroo nu eegaa akkanatti amantoonni kan jiraan nu beekaa abboomii waaqayyoo hunda isaatu eegaa akkanatti amantoonni kan jiraan nu beekaa abboomii waaqayyoo baay'ee eegaa. Namanda waan dubbannu qabna hafuura amantii nuuf keessaa qabna hafuura qulqulluu nuuf keessaa qabna. Rakkina dhufuu mataan gannuun bu'u abdii guddaa jira kan eeggataa jiru abdii guddaa jira kan eeggataa jiru. Namni amanee Yesuusin fudhatee abbaa abbaa jedhee waaqayyoo waamatee hafuura akkasii ilmarraa arganne atummaan galatoo nusiin fayyine atummaan galatoo nusiin fayyine. Namandaa waan dubbannu qabna hafuura amantii nuuf keessaa qabna hafuura qulqulluu nuuf keessaa qabna. Rakkina dhufuu mataan gannuun bu'u abdii guddaa jira kan eeggataa jiru abdii guddaa jira kan eeggataa jiru. Yerusaalem keessa daftanii baay'inaa fuudhee anuu deebi'ee isin ergaa hanga dhumaa itti jabaatee dhaabatee ana beera argaa dhaabatee reeffatee ana beera argaa. Namanda waan dubbannu qabna hafuura qulqulluu nuuf keessaa qabna hafuura amantii nuuf keessaa qabna. Rakkina dhufuu mataan gannuun bu'u abdii guddaa jira kan eeggataa jiru abdii guddaa jira kan eeggataa jiru. Icitee waaqattafaa kanaafoo namni maaloo dubbifadha waaqayyoon dhaabadha deema dhibee nyaadha sagalee waaqayyoo keessan dhaaba. Namandaa waan dubbannu qabna hafuura amantii nuuf keessaa qabna hafuura qulqulluu keessaa qabna. Rakkina dhufuu karaan gannuun bu'u abdii guddaa qabna kan yaadataa jiru. Namandaa waan dubbannu qabna hafuura amantii nuuf keessaa qabna hafuura qulqulluu nuuf keessaa qabna. Rakkina dhufuu mataan gannuun bu'u abdii guddaa jira kan eeggataa jiru abdii guddaa jira kan eeggataa jiru. Ameen. Ameen. Maqaa waaqayyoo. Ameen waaqayyo isaa eebbisu. Eebbifamee karaa addaa isaa eebbisu. Sagaleen kee jiraa? Ni jira. Hin jira. Baay'ee gaarii. Faaruu eebbaa dhugaadha humnaan ka guutee waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu. Abbaa jennee waamachuudhaaf mirga arganne. By the way, waaqayyo jennee waaqayyoon waamachuun dhugaadha guddaa akkuma ta'etti abbaa jennee waamachuun garuu ofitti sissuu mul'isa jechuudha. Intimeesii jaalala mul'isee hin jedha. Tole, waa'ee faaruu faarfamee guddaa waaqayyoon galateeffataati. Gara yeroo gabaabaa fudhannee gara qayyabannaa keenya guyyaa irraatti deebina. Mata dureen isaa
wal'aansoo amantii jabeessii qabii jedha. Wal'aansoo amantii jabeessii qabii jedha. Tole. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Tole amantii wal'aansoo qabaa waan amanteef jiraachuutu barbaachisa jechuudha. Mee macaan qulqulluurra waan tokko lallaalaa yeroo muraasa fudhanneetiin jenna. Ximootiyoos isa tokkoffaa boqonnaa 6:12 irratti wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu. Okay. Amantiin jireenya bara baraatiif. Wal'aansoo amantii jabeessii qabiitii jireenya bara baraa keessa galfadhu. Isaaf waamamte. Dhuga baatuu baay'ee durattis amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta jedha. Alright. Amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Wal'aansoo amantii jabeessii qabi jireenya bara baraa harka keessa kee galfadhu isa kanaaf waamamte. Maaliif waamamneedha nu? Maaliif waamamte? Maaliif waamamne? Hojiin an hojjetaaru maal inni? Maaliif waamameera? Tole. Wal'aansoo amantii qabuu qaba. Wal'aansoo amantiitiin jireenya bara baraa keessa galfachuu qabu. So amantiin ka jireenya bara baraa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf macaan qulqulluu Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti maal jedha? Si waaqa tokkicha isa dhugaa isaan ergite gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekuun jireenya bara baraati jedha. Ximootiyoos maal jedhaa Phaawulos? Jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu. Okay, jireenya bara baraa keessa galfachuun waaqa tokkicha isa dhugaa isaan erge gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekuun jireenya bara baraati jedha. Okay, kana qofa miti. Roomee boqonnaa 10:9 obboleessi jalqaba dubbataa ture. Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte waaqayyo du'aa akka isa kaase garaa keetti yoo amante jireenya bara baraa argatta. Amma jireenya bara baraa keessa galfachuudhaaf waaqa tokko akka malaale kanatti jechuudha. Waaqa tokko isa dhugaa beeku, Kiristoos Yesuusiin isa inni erge beeku, inni gooftaa akka ta'e beeku, du'ee du'aa akka waaqayyo isa kaase beeku. Pointiin kunniin pointii murteessaa jechuudha. Jireenya bara baraa kan jedhu yeroo lama wal irra isa Roomeetii fi isa Wangeela Yohaannis boqonnaa 17. So maal jedhaaran Ximootiyoos hin Phaawulos? Wal'aansoo amantii jabeessii qabi jedhaaran. Wanti jabeessitee qabu qabduuf jireenya bara baraa keessa galfachuu qabda jedhaan. Jireenya bara baraa keessa galfachuu kanaaf waamamte ati waan ta'eef. Kanaaf amantii kee maal gooteetta? Beeksifteet amma amantii kana ilaalla jechuudha. Amantii jireenya baraatiif ta'u kana ilaalla. Alright. Asuma Ximootiyoos makana 6:13 irraa akkana jedha. Tokkoffaa Ximootiyoos 6:13 irraa. Fuula waaqayyo isa waa hundumaa akka jiraatu godhu. Erga ergamoota sadii keessaa erga ergamoota tokkoffaa maal jedha? Waaqayyoon sodaadhaa, ulfina illee kennaa fi isa bishaan burqituu galaanaa uumeef sagadaa jedha. So Ximootiyoos maal jedhaara? Ergaa kana kaadaraan sitti kennu fuula waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu. Fuula isaatti. Koomaa lammaffaa jechuudha qoodduu fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Philaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'ee durattis kana sittan kenna jira. Phaawulos waa'ee nu lallabaa ture. Waa'ee Kiristoos. Waa'ee Kiristoos Yesuus eenyuun fuuldura lallabe. Phonxoos Philaaxoosiin fuulduratti isa dhugaa beessan. Fuula isaa duraatii fi fuula abbaa duratti kenna jira. Karaa biraatiin fuula abbaa fi ilmaa duratti kana sitti kenna jira. Maal si kenna? Amantii wal'aansoo qabi. Jireenya baraa keessa galfadhu. Kanaaf waamamte dhuga baatu baay'ee duratti kanaaf ammoo beeksifteetta jedha. Kana daraa akkasitti kennu ammoo fuula waaqayyo isa wanti hunduun akka jiraatu godhee duratti fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Philaaxoos fuulduratti an dhugaa ba'ee duratti jedha. Underlines. Amma amantiin inni asitti kaa'e kun maal inni? Lakkoofsa Yihuudaa 1:3 dubbifnee kaaneeti waan kana gara macaa hunduutti deebi'ee waan tokko isin mul'isa. Michoota koo jedha. Waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durayyuu isinii caafu dhamaa ture jedha. Utuma dhamaa jiru jedha Yihuudaan. Utuma waa'ee fayyina walii wajjin qabnu isinii caafuudhaaf dhamaa jiru amma amantii isa tokkocha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfamee kenname saniif akka loltaniif caafee isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uu isaa argeera jedha. Dirqama natti ta'eera jedha. Maaliif? Amantii isa al tokkocha dabarfamee nutti kennameef akka loltaniif. Amantii kanatu maali? Amantii kanatu maali? Amantiin inni al tokkocha dabarfamee nutti kenname kun amantii maanni? Maal akka amannuuf? Maal jedhe Kiristoos yeroo dubbatu? Wangeela Yohaannis 14:1 irratti Yesuus itti fufee bartoota isaatiin
garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amana, anattis amana. Waaqayyotti amana, anattis maal godha? Amana. Okay. Waaqayyotti amana, anattis amana ka jedhu kuni dubbii kakuu haarawaati moo dubbii kakuu moofaa keessa illee jiru? Jechuun kun jecha kakuu haarawaati moo wama kakuu moofaa keessa illee jiru? Maaf kana dubbataa isin fakkaata? Kakuu moofaa keessatti illee dhalli namaa fayyuuf hoolaa qalamee amanuu qabu. Karaa hoolaa qalamee waaqayyo walii araaramuu qabu. Hoolaa mudaa hin qabne xurii takkatti kan hin qabne gara waaqayyootti dhufee dhiiga saniin gara waaqayyootti araaramuu danda'u qabu. Hoolaa san piraaktikalii ta'ee ka dhufee nuni ilmu waaqayyooti. Kanaaf durallee waaqayyo isa tokkochaa fi isa inni aarsaa godhee qullaa namaa dhosse. Isa inni aarsaa godhee nama ofitti araarse. Namni qullaa ta'ee qullaa ofii isaatti dhosse. Qullaa san maaliin dhosse? Gogaan dhosse. Gogaa san dhossuuf maal gochuu turre ture? Waan qalamee dhiiga dhangala'u ture. Dhiiga isaa dhangalaasee dhufee waaqayyo kan araarse inni Kiristoos Yesuus. Maal jedhama jaanuu qulqulluun? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:18 irratti karaa Kiristoos Yesuus addunyaa ofitti maal godhe jedha? Ofitti araarse jedha. Amma amantiin isa nuuf qalame san amanu, isa tokko isa nuuf kenne san amanu. Kana ala ka biraan jiru. Isa nuuf qalame amanu. Isa ammoo akka inni nuuf dabarfamee kennamuuf yookaan qalamuuf godhe san abbaa amanu jechuudha. Kun amantii. Mee Kiristoos maal jedhee waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedhe. Jidduuni akkana jedhe dubbii wayii. Wangeela Yohaannis 8:24 irratti. Cubbuu keessanii akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhaabattani cubbuu keessanii maal godhu jedheen? Duutuu jedhe. Kiristoos jedhee kana. Yeroo biraa kana amma mee waan kana rogumatti mee suuta tasgabboonnee maa yaannu? Kiristoos ka jedhe waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedhe. Ana ammoo beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessanii duutu jedhe. Cubbuu keessanii duutu jechuun baasee cubbuu dhiifama hin qabne jechuu baasee bara. Cubbuu keessanii duutu. Dhiifama argattaniidha karaa biraatiin. Yoo maal hin taane yoo ani eenyu akka ta'e beektanii amanuu baattan cubbuun keessan dhiifama hin qabudha. Cubbuu keessanii duutu jedheen. Cubbuun keessan dhiifama hin qabu. Cubbuu keessanii dhiifamee argamuu kan danda'u ana eenyuun akka ta'e beektanii yoo natti amanattan qofaadha. Wangeela Yohaannis 8:24 akka jedhaan. Okay, abbaan immoo maal jedhe? Wangeela ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3:22-24 waliin dubbifna. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3:22-24. 22 irraa nuyi waanuma isa kadhannu isa biraa fudhanna jedha. Abboomota isaa hin eegnaa waan isa gammachiisuun hojjanna jedha. Waan kadhanne hundumaa isa biraa maal goona? Fudhanna. Abboomii isaan eenna. Waan isa gammachiisuun hojjanna. Lakkoofsa 23 jala naa muraa. Abboomiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoos itti maal godha? Amanaa. Abbaan maal jedhaa? Maqaa ilma koo Yesuus Kiristoos itti amanaa jedhaa. Kun ilma kiyya isa dhagaa qofaa miti abbaan kan jedhe. Isatti amanaallee jedheera. Eeshi abbaan ilma kiyya amanaa jedhe. Ilmi ammoo anattis abbaa kiyyatti illee amanaa jedhe. Eeshi kabiraa kan itti amannu ammoo eenyutu nutti hima? Sila abbaan ilma kiyyatti amanaa jedhe abboomin sun. Ilmi ammoo waaqayyotti amanaa anatti illee amanaa jedhe. Kabiraa ka sadaffaa ka itti amannu kana eenyutu itti amanaa jedhe. Isatu natti amanaa jedhe moo namatu deebi'ee qaama biraa qindeessee waan biraa laddaan kaa'e. Moo ragaan waaqayyotti amanaa anattis amanaa ka jedhe Kiristoos. Kana yaadannaa qabadhaa booda diskeshiin illee itti deemuu hin dandeenye. Lakkoofsa 24 irratti 23 irratti abboomiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa. Akka abboomii inni kenneettis walii keessa maal godha? Jaalladha. Namni abboomota isaa eegu isa keessa jiraata. Abboomii isaa eeguun kun maal jechuudha? Namni ilma isaatti amanu jechuudha karaa biraatiin. Abboomiin waaqayyoo maal ka jedhudha waan ta'eef? Maqaa ilma kootti amanaa ka jedhu waan ta'eef. Namni abboomii kana eegu namni ilma waaqayyootti amanu isa keessa jiraata. Innis namicha keessa jiraata. Kun akkamiin beekama? Hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuu isaa hubanna jedha. Nu keessa jiraachuu isaa lakkamaan nu kenneera, hafuura isaa nu kenneera jechuudha. Kan ergaa Yohaannis 1:4-13 yommuu ta'u hafuura ofii isaa nu kenne jedha. Amma bu'uura amantii isa jalqaba jedhu san akka ilaallu barbaada. Amantiin inni jalqaba hundeen abboonni fi raajonni irratti ijaaramani Maatiyos boqonnaa 16. Maatiyos boqonnaa 16 irratti eenyu naan jettuu jedhee gaafate Kiristoos. Maatiyos boqonnaa 16-13 irraa dubbisuu dandeessu. Jalqaba namoonni anaan eenyu jedhu jedheen. Deebi'ee dhumarratti ta'u
isinoo eenyu naan jettu jedheen. Deebiin deebi'ee maal ka jedhu ati masicha Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 ati masii ilma waaqa jiraataati. Mee dubbicha iskiriinirra oduu isinii baasee baay'ee natti tola. Achirratti amantiin kun eessa bu'uureffame ka jedhu achirra ilaallaa jechuudha. Amantii kanaaf nuti kan maal goonu kan lollu. Phaawulos illee gaafa dubbatu hundee dur dhaabame sanaan ala eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u jedha. Adda waldaan keenyallee sochii socho'u hundee dur kaa'ame sanaan ala hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Tokkoffaa akka maaliititti akka dhaabbataatitti illee. Lammaffaa akka sochiititti illee. Hundee dur kaa'ame kanaan ala eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundee dur kaa'ame kanatu kaminni. Okay. Amma waa nama isinitti agarsiisa. Akka waldaa keenyatti illee akka dhugaa mucaa fuudhuutti illee. Hundeen keenya maalirratti akka bu'uureffame isa yaadannaa qabadha. Akkana jedheen kun Maatiyos boqonnaa 16 Yesuus gara naannaa mandara Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafate. Eenyu jedhu ilma namaatiin jennaani kuni inni kaani Yohaannis Cuuphaadha, kaan Eeliyaasii, kaan Ermiyaasii, kaan raajota keessaa tokkuma jedhanii. Isuma eenyu naan jettu jedheen 15 irratti. Simoon Phexros deebisee ati masicha ilma Waaqayyo jiraataati jedheen. Ati ilma Waaqa jiraataati. Masii ilma waaqa jiraata. Dubbiin tunni lachuu dubbii baay'ee murteessoodha. Masii jechuun kadibame jechuudha. Kadibame jechuu gaafa jenne eenyutu dibe maaliin dibame ka jedhu keessa jira. Eenyutu dibe abbatu dibe maaliin dibe hafuura qulqulluun dibe. Inni ilma waaqa jiraataati. Kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaati kana yaadumtedha. Kan abbaa koo isa waaqa jiru sitti mul'ise malee yaani nama foonii sitti mul'ifne jedhee. 18 amma waldaa amantii ka jedhu sana. Amantii san yoo lolaa ka jedhaa rusan isa kana obboloota tokko. Anis sittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaan hin sochoone kana irratti waldaa koo maal godha? Waldaa koo nan ijaaraa. Okay. Waldaan Kiristoosii ka irratti ijaarame Yesuus ilma waaqa jiraataa ka jedhu irratti ijaarame. Malee Phexros irratti miti. Phexros lakkoofsa 23 irratti seexana jedhee. Waldaa koo asirratti nan ijaaraa jedhee. Dhagaadha jechuudha. Hundee dhagaa kan. Phaawulos yeroo dubbatu akkana jedha. Hundee bartootaaf raajotaa irratti maal taaneerra jedha. Ijaaramneerra dhagaan golee qajechuun inni Kiristoos Yesuusii jedha Efesoon boqonnaa 2:20 irratti. Eeruu tana qofa dubbiseeti gara ergaa keenyaatti as deebi'a. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 11. 3:11 irraa akkana jedha. 11 irraa. Isuma dur kaame sana malee omtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaame sunis eenyuni? Yesuus Kiristoos. Oh, hundeen dur kaame lakkaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa jennu inni immoo maal jedheera qara yeroo dubbannu. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessanii maal gootan? Duutanii jedheera. So hundeen kaame kun Yesuus Kiristoos yoo jenne Yesuus Kiristoos kamiinii kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Argitanii? Yesuus Kiristoos isa kamiin? Sagaleen keenya jiraami? Injira. Yes. Hundeen dur kaame kun Yesuus isa kamiinii jennee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif? Maaliif? Hundeen dur kaame kun Yesuus isa kamiin wanti jechuun barbaachisee fi Yesuustu ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessanii duutu isatu jedhe. Kanaaf eenyu jennee itti amannu ree? Ati ilma waaqa jiraataati jennee itti amanna hundee kana asirra dhaabadha waan jedheeru. Kanaaf hundeen dur kaame sun eenyu ka jedhudha? Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataati ka jedhudha. Eenyullee hundee sana ana hundee biraa kaa'uu hin danda'u jechuudha. Amma mee gara waldaa keenyaatti as deebina. Akka sochiitti waldaan keenya gaafa hundooftu maqaa Adventistii guyyaa 7ffaa jedhamu yeroo qabattu Adventistiin seenaa maqaan kun maal mul'isa? Yoo hundee Phaawulos jedhe kana ala ka biraa mul'ise. Yoo hundee Kiristoos irratti mana waldaa koo ijaaradha jedhu kana ala ka biraa mul'ise dhaabbata biraati jechuudha. Hundee biraati. Garuu wanti namatti tolu Adventistii Review hundee saba seeraallee irraa akkana jedha. Amma waa isin mul'isu deema. Look. In mul'ata yoo ta'e iskiriin irraa. The name Seventh-day Adventist is truly representative of our faith in the practice. Maqaan Adventistii guyyaa 7ffaa jedhu dhugamaa bakka bu'aa amantii fi shaakala kennaati jedha. Bakka bu'aa maalii? Amantii fi shaakala kennaati. Maqaan maal jedhu? Maqaan Adventistii guyyaa 7ffaa jedha. Kuni hin waakkatamu jedha.
cannot be denied. Eenyullee kana waakkatu jedha. Asalaala kana booda kan jiru. That it is the modest and the humble. Point to mul'isa jedhaa rabbula tokko. Abbaaf ilma mul'isa. Maqaan maal jedhu? Maqaan Adventistii guyyaa torbaffaa jedhu. Here we go. Eenyu mul'isa? Both the Father and the Son. It is also beyond the consideration. Kunillee gaafii keessa hin galu jedhu. Kunillee waan gaafii keessa galu. Because waldaan muuvimentii isin deemaa dhufteet hin jette kun deema dur Kiristoos kaasetu yeroo fi eeggataa deemaa dhufe malee sisteemii biraati miti. Sisteemii biraati miti. Kunillee waakkatamu jedhu. Beyond the consideration. Why then should it is not be heartily adopted by every lover of present truth? Dhugaa yeroo warran jaalanna jedhaniini maa garaa irraa ergaa kana fudhachuu didarree jedhu. Jedha ergaa. Egaa dhugaa yeroo jaalanna jedhanii maaf kana fudhachuu didanirree? Adventist Review in the Sabbath Herald November 1961 irratti kabarraa jedhamu. Yeroo ergaan Adventism kun akka ibiddaatti lamaa ture jechuudha. Keeyyanni itti aanu kana jedha. It is jecha tanii rogan na hubadhaa. It is argued that the Church of God is only right in the proper name for the remnant. Waldaa haftuufi maqaan kun maqaa malu. Maqaa malu. Because we are God's people by adoption. Nuti guddifachaan saba eenyuti? Saba waaqaati. But God has always had adopted people. Saba guddifachaa yeroo hundaa qaba waan ni. And they have sometimes been called Israel. Yeroo himaan jedhamu isaan Israel jedhamu. Does not the name Seventh Day Adventist relate to our Maker as definitely as Israel jedha? Akkuma Israel jechi jedhu wadhaansoo waaqa wajjin qabuudhaan yookaan immoo Yaaqoob wadhaansoo qabuudhaan wadhaansoo halkan guutuu qabataa bulee maqaa wadhaansoo isaatiif malu maqaa eenyu jedhamu moggaafame Israel jedhamutu moggaafame. Maqaa wadhaansoo halkan guutuu qabuu isaatiin malu. Ammallee akkasuma Adventistii guyyaa torbaffaa kan jedhu sochii kanaaf kan malu dhugaa isiin qabatteef kan malu maqatu kennameef. Maqaan kun eenyu eenyu mul'isa? Abbaa fi ilma mul'isa. Gaafa kana gadhiifame hoo maqaa sanillee gadhiisuun walumaan deemuu qaba jechuudha. Yoo hin taane maqaa qofa qabattee ergaa maqaa kanaaf kenname yookaan ammoo maqaa ergaaf kenname ergaa sana gadhiiftee maqaa qofa qabachuun hin danda'amu. Maqaaf ergaan illee walumaan deemaa jechuudha. Maqaan kun kana mul'isa jedhaa asirratti. Kana mul'isu ka jedhu ka biraa mul'isa ka jedhu namni maqaan Adventistii jedhu kana mul'isa ka jedhu namni biraa yoo ragaa biraa qabaatte ragaa biraa dhiyeessuu danda'a. Kanaaf amantiin al tokko nuu kenname kan lulluuf kanaaf jechuudha. Akka waldaatti illee kan lulluuf kanaaf kanaan ala gadhiifamuu hin qabudha. Akka macaafa qulqulluutti illee waaqayyotti amana anattis amanaa jedheera Kiristoos. Kanaan ala ka biraa kan itti daballee itti amannu hin qabnu. Amantii kanaaf waan biraa waan baay'ee isinii balleessuuf ture kanaaf amma ammoo kan isinii barreessuun dirqama natti ta'ee jira yeroo dubbatu. Okay, kanaaf isa kanaaf jechuudha. Akkana jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9:25 irratti namoonni dorgeedhaaf qophaa'anii waan eeggachuun isaan barbaachisu hundumaarraa ofiin eeggatu jedha. Warri wal dorgoman gonfoo baala irraa hojjetan. Isa coollegee bada argachuudhaaf kana godhu. Nuyi garuu isaan banne argachuudhaaf dhamaanaa jira. Wal'aansoon amantii kan nuti qabnu isaan banne isa bara baraa argachuudhaaf malee yookiin iddileefi miti. Yookiin du'aaf awwaalchaaf miti. Yookiin gareefi miti. Wal'aansoon nuti qabaarru haalarraa akka hundaa'e miti. Haala gararraa akka jirudha. Jireenya bara baraa keessa galfachuudha jechuudha. 26 irraa akkana jedha. Ani akkuma kana akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Aboottuu koos akka nama akeeka isaa qabee qilleensa rukutuun ta'u jedha. Kaayyoon fiigaaruuf kaayyoodhaadha. Kaayyoon deemaaruuf kaayyoo deemaaruuf qabaadha. Wal'aansoo qabaaraa wal'aansoon amantii kun ammoo itti fufumaadha. Wangeela tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4tti hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokko keessaa dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddichisaa wajjin adeemaa turetti maal godhaniiru? Dhuganiiru. Kattaan guddichisuu eenyuun ture jedha. Kiristoos Yesuus ture. Inni madda hafuura qulqulluu ta'e jechuudha. Kanaaf yaa michoota koo waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu irraa maal godhaa jedha? Fagaadhaa jedha. Waaqayyoolii sagaduu irraa fagaadhaa jedha. Amma
Amantii gaafa itti amanne jennu maaltu barbaachisa? Sagadatu barbaachisa. Gaafa itti amanne jechuun maal gochuu barbaachisa? Kadhachuutu barbaachisa. Kiristoosin itti amanne gaafa jennu ulfina abbaa maluutu. Sabni isaa mucaan qulqulluun maal jedha? Namni kamuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennu ilmaafillee maal gochuu qaba? Kennuu qaba jedha. Ilmaafillee akkasuma taa kennu jedha. Sababni isaa ulfinni abbaan argatu karaa ilma isaati. Saganni abbaan argatu karaa ilma isaati. Kadhanni abbaan argatu karaa ilma isaati. Wanta abbaan argatu hundumayyuu ilmi argata. Sababni isaa karaa isaa yoo hin taane eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'u waan ta'eef. Garuu nuuf kiristoosiin gidduullee kiristoosiif abbaa gidduullee kabira akka galu hin jiru. Yoo gale yoo nuuf kiristoosiin gargar kuta yoo kiristoosiif abbaa gargar kuta waaqa tolfama jechuudha. Yoo qaamni galu jiraate. Kun garuu hafuura qulqulluu hafuura ittiin guutamne hafuura ittiin dibanne mul'isu kun. Isa mul'isu. Inni hafuura qulqulluu hafuura dhugaati kan ittiin guutamne kan ittiin dibamne. Kabbaan ilma isaatii kenne kan ilmi isaa nuu kenne. Okay, qotishiin lamaan qofa asirratti dubbisee achiin booda gara goolabbiitti fide. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5:20 irraa akkana jedha. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beennaa jedha. Eenyuun isa dhugaa sana. Inni dhugaa sun eenyu? Si waaqa tokko keessa dhugaa isa jedhame sana. Abbaa. Eenyutu dhufe? Ilma Waaqayyootu dhufe. Sababni isaa wangeela Yohaannis 1:18 irraa maal jedha? Namni takka Waaqayyoo hin argine jedha. Eenyutu nutti hime malee? Ilma isaatu nutti hime malee. Nuyi isa dhugaa sana keessa abbaa keessa jechuudha. Ilma isaa ilma eenyu? Ilma isa dhugaa sana keessa. Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa sin jiraanna jedha. Sababni isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14:20 irraa maal jedha? Ani abbaa koo keessa, isin ana keessa, ani immoo isin keessa jedha. Okay, hin jiraan. Waaqayyoon inni dhugaa jireenya barbaasa kana. Yaa ijoollee koo waaqayyoon tolfaman irraa maal godha? Of eeggadha. Waaqayyoon tolfaman irraa of eeggadha jedha. Eenyu feennuunaan? Abbaadhaa fi ilmaan ala. Afaan guuttannee gad bachuu qabna. Kiristoos waaqa dhugaatii eeyyee. Waaqa sobaati eenyutu jedha. Sababni isaa maali waan ta'eef? Ilma waaqa dhugaa isarraa waan dhalate. Isarraa dhalatee kana anatu jedhaara? Nutu jedhaara? Noo. Macaafa qulqulluutu maal ta'e jedha? Uumama hundumaa dura maal ta'e jedha? Dhalatee jedha. Uumama hundumaa dura dhalatee yoo jedhu yoo maqaan dhalate jedhu tariitii jechuun namatti ulfaate. Ani yoo macaafni qulqulluun jechuun ittiin ulfaanne anammoo natti hin ulfaatu. Galanni waaqaa ga'u waan saniif. Sababni isaa isa barraa'e akkuma jennu fudhanna waan ta'eef. Akkuma jennu fudhanna waan ta'eef. Kanaaf isi kana qofa dubbisee gara dhumaatti fidaa maal jedhaa? Kiristoos bifa waaqayyoon inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura maal godhe? Dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate kan jedhu kun maal jedha? The first begotten. Begotten kan jedhu kun protokos. Protokos jechuun the same substance jechuudha. Same substance. Protokos. Kabraawo. First born usually literally or figuratively first born jechuudha. Kanaaf uumama hundumaa dura dhalate. Kanaaf si waaqa tokko keessa dhugaa isa tirgeessa gooftaa Yesuus Kiristoos beekuun jireenya bara baraati. Waamichi godhame maal ka jedhu Phexros Ximootoosiif. Eeruu jalqabaa dubbifnee kana goolabna akkana jedheen. Wal'aansoo amantii isaa gaarii sana jabeessi qabe jireenya bara baraa keessa galfadhu. Isaaf waamamtee dhuga baatuu baay'ee durattis amantii kee bayeessa gootee beeksifteetta jedha. Jaalanne jibbini illee amantii isa al tokkocha dabarsee nu kennameef loluu qabna. Phaawulos illee akkas jedhe. Nullee akka waldaa hambaati amantii isa al tokkocha dabarfamee nu kennameef loluu qabna. Inni sunillee amantii hundeessitoonni amantii irratti hundaa'anii dhugaa sanidha jechuudha. Bu'uura amantii haa ta'u. Erga hundeessitoonni ture dhugaa ta'u haa ta'uti. Maqaan kun eenyu mul'ata ka jedhu haa ta'uti. Kana wajji wal qabsiifnee yeroo dhumaati amma. Yeroo dhumaati. Yeroo ijaarsa guddaa iyyuu qabnu keessa jira. Yerootti addunyaanuu yeroon dhumateeraa taateen ta'u gara dhumaa deemaa jedhanii. Okay, taatee ta'uun gaarii. Gaarii mi? Taateen dhumataa jira eeyyee gaarii sun. Sunuuf yaa dhumatu ati qophii xumurteettaa dhagaafiin guddaan. Ati ofii keetii qophii xumurteettaa iddoo dhaabachuu maltu fittaa yoo akkas hin taane raajiin raawwatamuun isaa rafu barootaan dura yoo raawwatee asii hin bahe. Kiristoos iyyuu dhalate jedhamee yeroo ofii eeggatee dhalate wanti inni jedhu wanti hafee beeku hin jiru. Rakkinni jiru namoonni hin qophoofne raajiin isaan irra raawwatee salphatan. Ammallee Ameerikaa keessatti pooppiin akkana firame, ka Ameerikaatu firame, image of the beast hin kire kun simpili.
Salpha namni hundinuu foorkastii gochuu hin danda'a kan. Amma namoonni hundinuu akka kiristaanaa raajii akkanaa ka Ameerikaatu filamee amma kan ka jiru. Okay, beekama image of the beast created godha ishii gaarii sunaa dhumatu. Haa ta'u image of the beast beekteetta achiin booda immoo qophiin gara kan keetiin jiru gara dhugaatiin. Garee kan kee adda baafteetta yoo garee kan kee adda baaftee hin jiraanne image of the beast created ta'e created ta'uu dhabaate wanti si galchu hin jiru. Because dhiisee darba waan ta'e. Look, taphni guddaan asitti. Image of the beast firamee created ara popping kana godhaara okay gaarii. Ati garuu qophii xumuraa marsaa dhumaa irraan si ga'u qophoftee ta'a. Garee kee adda baaftee ta'a. Garee kan kee. Tokkummaan kan kee nu wajjin. Macaafni qulqulluun isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif. Isa argineef isa dhageege isinitti himna jedha Yohaannis. Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Okay, tokkummaa garee kan keetii adda baasi. Zen garee kan keetiin faallaa waan barbaade haa ta'u. Get ready. Iddoo kan kee dhaabachuudhaaf. Ergaa dhugaa si kennamerra dhaabadha. Kanaaf ergaan ergamaa sadaffaa akkas jedha. Ergaa ergama sadaffaa akkana jedha. Ergaan ergama sadaffaa ergaa yerooti. Namoonni baay'een ergaa ergamoota sadanii lallabdanii maal gochuu waa'ee kana gootu jedha. Ergaan ergamoota sadanii maal inni? Ergaan ergamaa tokkoffaa maal jedha? Waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee kennaafi. Isa bishaan burqitu galaaname maal godha? Sagadaa. Eenyu inni? Ka sagadaa fi jedhamee sun eenyu inni? Yoo isaan beenne mistirii goota jechuudha. Inni sun warra 144 kan lakka isaanii irra warra birraa'e. Mul'ata boqonnaa 14 tokkorra maaltu jira? Horichi tullu tsiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 1,440 warri maqaan isaatii fi maqaan abbaa isaa adda isaanii irratti barraa'ee jira. Ergaan ergamaa tokkoffaa isa sani. Isaa sagadaadha jedhaan. Sababni isaa warra isaa sagadaniif kan lakka isaanii irratti inni barraa'eera waan ta'eef. Kan lakka isaanii irra barraa'eera jechuun maal jechuudha? Dhugaa kana fudhatanii beektiin mallattaanii jiran jechuudha. Warra kanatti mallattaa'eetu isaaf sagadaa jedhee lallabaara jechuudha. Eshi ergaan ergamaa lammaffaa Baabilooniin keessaa ba'a. Maal jechuudha? Dhugaa kanatti soo wajjin maal ta'e waliin makame keessaa bayaa jedhaa. Ergaa ergamaa lammaffaati. Ergaan ergamaa sadaffaa warra kufee fi warra hin kufne gargar baasaadha. Warra kufee fi warra maal hin taane warra hin kufne Baabiloon kufteetti kan jedhu ergaa ergamaa lammaffaati. Ergaan ergamaa tokkoffaa ergaa dhugaati. Bifa simplii ta'een ergaa ergamaa sadanii kana. Ergaa ergamaa sadaffaa qofa dubbisaama. Lakkoofsa sagalirraa akkana jedha. Ergamaan inni biraa inni sadaffaan isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan. Namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaati yoo sagade. Bineensichaa fi bifa fakkeenya isaati yoo sagade. Mallattoo isa gubaa sanas adda isaa yookaan harka isaatti yoo maal godhe yoo fudhate. Yoo maal fudhachuu dhabe jechuudha karaa biraatiin. Mallattoo abbaa fi ilmaa yoo fudhachuu dhabe jechuudha karaa biraatiin. Kiristoos bifa fakkeenya abbaati. Qolaasaas tokko dhufee irraa maal jennee dubbifne. Bifa waaqayyoon inni ijaan argame itti namatti maal ta'udha jedhe. Itti namatti mul'atudha jedhe. Waan inni sunoo hin abba. Abbaa fi bifa fakkeenya isaa jechuudha. Karaa biraatiin abbaa fi ilmaa fi jechuudha. Bineensichaa fi bifa fakkeenya isaa. Bineensichi seenaa xumureera amma bifti fakkeenya isaa maal ta'a? Completely build ta'a. Yoo sagadee. Yoo kanaaf sagade jechuun abbaa fi namaaf sagade yoo dhiise jechuudha. Gubaan sanis adda isaarra yoo fudhate mallattoo abbaa fi nama ofirraa hin qabaanne jechuudha. Gareen lamaa jiru kanuma. Kanuma. Mul'ata boqonnaa 14 tokkoo fi mul'ata boqonnaa 14 sagal. 14 tokkorra kan jiru 14 warra ergaa xumuranidha. 14 sagalirra kan jiru ammootu warra garee bineensichaati. Warra sana ammoo lakkoofsi 10 irra maal jedha? Innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyoo. Dheekkamsi kan jennuun ka waaqayyoo. Isa utuu makaan ittiin qabamin xoofoo dheekkamsa isaatiitti buufamee dhuguuf jira. Fuula ergamootaa duratti. Jiraattonni samii keessa jira eenyuun fa'a? Ergamoota. Inni biraa hoo? Fuula hoolichaa duratti hoolicha. Kunoo eenyu? Abba. Kana ala qaamni biraa jira? Hin jiru. Macaafni qulqulluun hin jennee nullee hin jennu. Yoo macaafni qulqulluun hin jenne nullee hin jennu. Ergaan ergamaa sadaffaa kana. Ergaa ergamaa sadaffaati. Ergaa yeroo jedhaati. Ergaa yeroo dhuunfaatti dabaluun hin ta'u. Ergaa yeroo inni jiru isa kana. Yoo kanaan ala ergaa kan kee itti dabaltee ergaa yeroo jedhaatta jechuudha. Ergaa kan kee ati ofii fudhadhu ergaa samii garuu warra lallaban waaqayyo maal jedheen Istifaanosii fuula waaqayyo isa hundumaa danda'u duratti fuula hoolichaa durattis yookaan ammoo fuula Yesuus Kiristoos isa lallabee duratti kana daraa si kenna jedha. Nullee ergaa kana jaalalaan obboloota koo jaalalaan dhugaa kana irratti waaqayyo tokko nama isaan kennutti biyya lafaa jaalate kan jedhu irratti
Isa barraa'eera jedha. Kaawwan immoo dhiisaa. Phaawulos yeroo lallabaa ture maal godhaa turanii? Warri Beeriyaa halkan macaafa wal qorataa turan. Nullee akkasitti dhugaa sobaan soba akka jennu Waaqayyo haa dhageenye nuuf haa eebbisu. Ameen. Eebbifame. Eebbifamaa. Waaqayyo Waaqayyo isaa eebbisuu eebbifamii. Ameen. Kadhata gabaabaa goonee achiin booddee gaafileef yaada iddoo kenninaa kadhatuma gabaabaa godhaa hin kadhannu. Guddaa si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenna carraa jiraachuu nu laaltee ganama kana dhugaa dubbii keetii akka dhageenyu sun eeyyamteef galanni si haa ga'u. Ammallee dhugamaan hubannee warra seenaa jijjiiruu akka taanuuf nu gargaari. Gaafii uumamuufillee qulqulluu fi atumnaan deebii nu ta'e nu gargaari. Fedha kee raawwadhu maqaa tokko jalma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen. Ameen. Tole akka gaafiitti yookaan mariitti an wanti kaaftoo jiraate. Ani Waaqayyoon hin galateeffadha. Yeroo tana nuu kennee gudunfaa cufa addunyaa afuutti waan kana irratti akka hin arganne ilaallu Waaqa nu gargaari. Galannii teessoo isaa irratti isaa ga'u jedha. Sagaleen koo jiraate na mirkaneessitanii. Gaafii lamaan qaba. Gaafii barumsa dabaranne garaa jalatti gaafii lamaantu uduu gaafii ta'ee dhiyaatee yaada irratti argadhe jedhutu naa dhufa. Tokkoffaa amantii teessan tanaaf lola mata duree jedhu laallee amantiin maalii waan jennu laalle. Bu'uuruma Adventistii yoo fudhanne isa amantii fakkaatu garuu amantii kan taane amantaallee argina latta sanitti. Amantaa waan jedhamu wayii. Isa amantii fakkaatu bakka biraa akkanatti hin jiru akka Adventistii isaa jiru kana. Isa amantii fakkaatu amantaatu jira bakka amma irra barannee kanatti. Amantaaf amantiin garaagarummaa maali? Namni baay'ee naannoo amantaa jira. Amantii bira duuntaan yoo laalle. Jireenyi mataa isaa mana barumsaati. Waa'ee amantii shaakalachuu sochii sochoonu keessatti naannoo amantaatitti argina nama baay'ee. Wallaaluun dirqamu ta'an isaaf kafilee ta'uu baay'eedha. Waa laalta ijji nama argiti. Maali garaagarummaan amantii saniin loladhaa jedhuu fi amantaa waan jedhu jidduutti yaada gabaabduu laallee na tola. Inni biraa abbaa ilmaa fi ergamoota argina. Warri xoofoo baasan birattis bakka marattuu caasifama. Ergaa Waaqayyo addunyaa sanatti dhabamu keessatti abbaa arginaa, ilma arginaa, ergamoota argina. Hafuurri qulqulluu akka ta'e dhadhallee yoo dhumuu hin dandeenye. Hafuurri qulqulluun hin jiru jechuudha. Hin jiru yoo dhaarra immoo maal jedhaarre? Namni mul'anne barsiifata dhadhaa keessattis haa ta'u waan amma kaafne keessatti hafuurri qulqulluun hin mul'anne. Akka ta'e. Okay. Baay'ee gaarii. Akka isa eebbisu gaafii mariif ta'u kuuwwan keessanii booda isiniif kennaa kan irratti dhiqoo dubbannu. Okay, inni jalqabaa amantaa fi amantiin maalidha? Fakkeenyaaf amantii keessan isaan tokkocha dabarfamee isiniif kennameef lolaa jedha Tiitoo 1:3 irratti. Maal jechuun hundinuu dhaabbata ofiitiif loluu qabaa? Yoo Adventistii loluu qabaa? Yoo Ortodoksii loluu qabaa? Yoo waldaa Pirotestaantii garagaraa ta'e isaaniif loluu qabaa? Yoo Islaama ta'e Islaamaaf loluu qabaa? Moo jechatu garagara? Yaada gaafii ijoo. Kanaaf amantii inni jedhamu isa amantiin tokko gooftaan tokko cuuphaan tokko gooftaan tokko Waaqayyoo fi abbaa waan hundumaa tokko jedhanisanidha. Isa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ta'e qofadha. Kun maal jedhama? Amantii. Amantiin kun Waaqayyootti amanaa, anattis maal godhaa? Amanaa isa Kiristoos jedhedha. Isa an karaa dhugaa jireenya jedhedha. Isa karaa Yesuus Kiristoos ta'e qofadha. Kun amantii jedha. Amantaa inni jennu organizationidha, dhaabbata. Dhaabbata garagaraa fakkeenyaaf waliiwwan ta'uudhaaf amantaan kunniin maal jedhama? Amantaa jennaan jechuudha kanneen. Kanaaf waliigalatti nu kalolaa jedhamaaru dhaabbataaf miti. Amantii isa al tokko jedhama nu kenname karaa ilma isaa isa ta'edha. Karaa ilma isaa isa ta'edha. Isa Kiristoos abbaatti amanaa anatti illee amanaa jedhe. Isa ammoo abbaan ilma kiyyatti amanaa jedhe. Inni sun amantii isa dhugaa jedhama. Amantiin kun tokkotti qofa karaa ilma isaa qofa. Gareen qabu kun baay'inaan qabu. Organizaashiniin garuu maqaa kana qabanna jedhanii gariin Church of Christ fa jedhee of moggaasa, gariin waan maqaa garagaraatti moggaasa. Garuu dhugaan jiru Maatewos 16:18 irratti waldaa koo asirratti ijaaradha jedhee dubbii inni irra ijaaree ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati ka jedhu san. Kanaaf amantiin tokko ka jennu isa kanadha. Amantaan ni jennu
dhaabbata garagaraati. Dhaabbanni sun kan Kiristoos jedhe sanii miti. Waldaa Adventistii dhaabbata sanii miti. Garuu hundee sanii ala kan biraa eenyullee dhaabuu hin danda'u. Namni hunduu fakkeenya waldaa Adventistii kan ittiin chehii goonu madaallu hundee sanii. Maatota boqonnaa 16 lakkoofsa 18 chehii goona jechuudha. Isa Phaawulos eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundee dur kaame sana malee. Eenyunni Kiristoos. Kiristoosin kun immoo eenyunni. Phaawulos akkuma qabameen gaafin jalqabaa gaafate ati eenyu jedhee gaafate. Wangeelii Yohaannis boqonnatti namichi jaamaan itti jaame gaafa fayyu akka itti amanuuf inni eenyunni jedhee. Kanaaf ani eenyu akka ta'e beektanii waan itti amantan malee cubbuu keessa dinduutu waan jedheefi amantii inni jennu isa beekanii Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataati jedhanii amanan santu amantii al tokko jedhamee kennamedha. Kanaan akka jiru hundinuu geggeessituudha jechuu barbaadeeti. Waa'ee amantiif amantaa akkana hubanna. Baay'ee gaarii. Inni biraa gaafii obboleessi koo kaase yeroo baay'ee kun ammallee yeroo laallu mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti ergama sadaffaa keessatti xoofoon kun ka Waaqayyooti. Fuula eenyu duratti? Fuula ergamootaa duratti. Fuula eenyu duratti? Fuula hoolichaa duratti. Kanaan ala qaamni biraa wayii qaamni hafuura qulqulluu jedhamu hin jiru. Akkamitti garee kanneen keessaa dhabame? Silaa waan hafuura jedhamu qulqulluu jedhamu ati dhaan jirtu. Yookaan immoo argaa hin jirru fayyadudha. Okay, baay'ee gaarii. Isa kana mul'ataa fi uumama yookaan immoo macaafa jalqabaatii fi ka xumuraa cheenii ergaa isaa laalla. Uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 irraa haga 13 Yaaqoob dhagaa buraafatee yeroo rafu maslaaliin Yaaqoobiif Waaqayyo wal quunnamsiisu tureera. Yaabbannoo kanarra immoo ergamootatu ol koraa gadi bu'a. Yaabbannoon kun eenyunni? Kiristoos. Lafa kan jiru hoo? Yaaqoob. Lafa kana gubbaa kan jiru hoo? Waaqayyo. Achirra kan lubra gadde hoo? Ergamoota. Echi kun uumama cheenii ergama uumama keessa kennamuudha kun. Mul'ata keessattoo mul'ata tokko tokko irratti kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Isa inni wanta dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf eenyu biraa argatedha? Waaqayyo irraa argatedha. Waaqayyo irraa argatedha. Inni illee ergama fi ergenne beeksisa. Yohaannis beeksisa. Qaamni jiru amma eenyuun faa Yohaannis bira ga'uudhaaf. Abba Kiristoos ergamoota. Kun mul'ata keessa uumama keessattoo Yaaqoob maslaalichi Kiristoos ergamoota kun Waaqayyo. Cheeniin jiru achitti tokko jechuudha. Okay, as keessatti hafuurri qulqulluun hoo? Hafuurri qulqulluun iddoo hundayyuu jira. Yeroo akkana dubbannu hafuurri qulqulluun ijoodha. As keessatti ijoon akka hafuurri qulqulluutu hin jiru. Sababni isaa ergaan abbaan ilma isaatii kenne akkana jedhe Kiristoos. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kun jireenyas hafuuras jedha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6:63 irratti. Iddoo biraatti maal jedha? Dubbiin ani dubbadhu kun kiyya miti kan nuti jedha. Kan abbaa kiyyaati jedha. Ahaa, lakkaa dubbiin Kiristoos dubbataa jiru kun hafuura. Dubbiin ergamoonni illee Yohaannis dubbatan maali? Hafuura. Kiristoos immoo maal jedha? An dubbii kiyya dubbadhu jedha. Ka akka eenyu irraa dhagee dubbadha jedha. Akka abbaa irraa dhagee dubbadha jedha. Ahaa, dubbiin lakkaa abbaan ilma isaatti kenne sun illee maali? Hafuura jireenyas. Ilmi isaa immoo dabarsee maal nu godhe? Nuuf kenna. Dubbii kana kallattiidhaan tariitii loojikaalii akkanumaan katee caalaa kitaaba hafuuraa irraa kallattiidhaan isinii dubbisa. Wadnaansoo guddaa jechuudha. Wadnaansoo guddaa irraa 477 kiyya tokkoffaa irraa arganneetiin jenna. Okay. Kanaafi gaafii obboleessi kee gaafatee fi maal jennaa? Hafuurri qulqulluu maqaadhaan jirtu jennaan hafuurri qulqulluun wanta ol qabamee dhaamaaru keessaa isa tokkodha. Hafuurri qulqulluu dubbii isin dubbadhu jireenya hafuura jedha. Amma kun kitaaba hafuuraa irraa laala. Kitaaba hafuuraa irraa. Amma kitaaba hafuuraa irraa tarii gaafii kan keetiif kallattiidhaan deebii ta'a jedhee yaada. Tana keeyyata taallaquu tagaadiloo warra qabdan boqonnaa 27ffaa. Amma dubbifna waliin. Here are revealed the height of the attainment that we may reach through the faith in promise of our heavenly Father when we fulfill his requirement. Yo waan inni nurraa barbaadu guuttannee jechuudha. Through merit of Christ, karaa Kiristoosii we have access to the throne of infinite power. Karaa Kiristoosii gochaa inni nu godheen teessoo isa bara baraa san accessii gochuu dandeenya.
Amma silala. He that spared not his own son, but delivered him for us all. How shall he not with all his freely give us all things? Rome saddeet soddomii lamarra kun. Eega ilma isaa tokkocha nuu kennuuf hin sassanne akkamitti ilma isaa wajjii waan hundumaa dabarsee nuun kennu ree jedhaa. Mee xiyyeeffadhaa ilaalaa daraa. Maal jedhaa? Ilma isaa wajjiin tola nuuf hin kennu ree jedhaa. The Father has given his spirit without measure to his son. Abbaan hafuura ofii hafuura qulqulluu jechuudha. Safara malee nu kennu ilma isaatii kennu. And we also may partake of its fullness. Nullee guutummaa isaa irraa fudhan. Kun afaan macaafa qulqulluu kitaaba hafuura qofa irraa miti. Macaafni qulqulluun ammoo akkana jedha. Isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu yoo beektanii jedha. Luqaas boqonnaa 11 irratti abbaan keessan inni waaqa irraa ammoo akkamitti isarra caalchisee hafuura qulqulluu isiniif kennaree jedha. Hafuura qulqulluu isiniif kennaree jedha. The Father give his spirit without measure to his son. Safara malee ilma isaatii maal godhu? Ilma isaatii kenna. Without measure. Nullee guutummaa isaa irraa maal godhu? Qooddanne. Kanaaf Luqaas boqonnaa 11 irra maal jedha? Isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu yoo beektan abbaan keessan inni waaqa irraa ammoo akkam isarra caalchisee hafuura qulqulluu isiniif hin kennuree jedha macaafni qulqulluun. So kanaafi ka dubbataarru waa'ee qaamaati. Qaamni dubbannu abbaa, kun ilmaa, kun ergamoota. Kunniin qaamota jiran. Hafuurri qulqulluun garuu ka abbaan illee ittiin guuttamu, kan ullee ittiin guutamnu, ka ergamoonni illee ittiin guutaman, ka ilmi isaa illee qabudha. Kun hafuurri qulqulluu jedhama. Kana konkluuziinii dhumaa. Macaafa qulqulluu irratti mana samiitti lafa kanarra yeroo turreeti hin jenne manni qulqullummaa tureeraa mi'aamu. Manni qulqullummaa gaafa Kiristoos tajaajila ofii xumuru manni qulqullummaa maggaarragaa isaa maal ta'e? Intarsa. Eenyutu mana qulqullummaa ta'e? Lafarratti. Namatu ta'e. Anaa namatu ta'e jechuudha. Isin mana qulqullummaati. Sababni isaa hafuurri qulqulluun isin keessa buufata waan ta'eef jedha. Okay, naa qabadha bitana. Yeroo fiduu waan barbaade. Eeshi mana samiitti yoo galle karoorri fayyinaa nama fayyisuuf bahe raawwatame moo raawwatame? Hin goolabama. Hin goolabama. Hundi kana booda maal jedha Kiristoos? Isaan kun eessaa dhufan gaafa jedhamu warra rakkina guddaa keessaa baanidha. Dhiiga kootiin uffata ofii kamii catanidha jedhaan. Okay, goolabame. Amma kana teessoo waaqayyoo fi teessoo nolichaa isaan gidduu ta'an jedhu fuula isaa ijaan argina jedhu. Fuula isaa ijaan. Ministeera fiilingii irratti akkana jedha. Oduu iddoo san baasee baay'ee natti tolatu. Wanta nu gammachiisu keessaa inni guddaan jedha. Tarii jalatti barreessaa. Waaqayyoon ijaan arguu kenna gaafa ijaan argamuutu akka inni ta'e beekuu kenna jedha. Waan nu gammachiisu keessaa inni guddaan. Waan nu gammachiisu keessaa inni guddaan waaqayyoon ijaan arguu kenna jedha. Waaqayyoon ammoo ijaan argineeti akka inni abbaa ta'e beekuu kenna jedha. Akka inni abbaa ta'e. Kanaaf mul'ata boqonnaa 22 irratti 22 irratti maal jedha? Teessoo waaqayyoo fi teessoo nolichaa isaan gidduu jira. Hojjettoonni isaa fi isaa hojjetu. Isaan fuula isaa arguuf jiru jedha maqaan isaa adda isaanii irra barreera waan ta'eef. Ittiin mallattaanirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dubbiin anyachuu barbaade mul'ata boqonnaa 21 irraa akkana jedha. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irraa. Mul'ata boqonnaa tanasi dubbisee akkamitti akka dubbichiin waliin jedhu goolabuu fi 21 boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irraa akkas jedha. Ani mana qulqullummaa tokkollee mandartii keessatti hin argine jedha. Manni qulqullummaa samii keessa hin jiru jechuu miti kun. Namoonni baay'een kanarraa ka'anii manni qulqullummaa samii keessa hin jira wanti jedhanii iyyuu soba kan jedhan jiru. No! Manni qulqullummaa samii keessa hin jira. Sababni isaa yeroo baay'ee manni samiin banamee taabota yookaan mana qulqullummaa akka arge Museen illee akkuma argisiista hojjedhu akka jedheen beekamaadha. Garuu dubbii kana dubbadha. Erga karoorri fayyinaa xumuramee ka'een booddee manni qulqullummaa ishee waaqayyo gooftaa isaa hundumaa danda'uu fi hoolicha waan ta'eef ani mana qulqullummaa tokko achi keessatti maal hin goone hin argine. Lafa irratti karoorri fayyinaa gaafa xumuramu eenyutu mana qulqullummaa ta'e? Nu. Samiitti karoorri fayyinaa gaafa xumuramu samiitti gallu eenyutu mana qulqullummaa? Abbaa fi ilma. Nullee mana qulqullummaa taanee eenyu wajjin ta'en? Abbaa fi ilma wajjin teessoo isaarra ta'en. Maal waan taaneef? Mana qulqullummaa. Mana qulqullummaa gaafa jennu maal waan qabnu? Hafuurri qulqulluun keessa waan jiru. Kanaaf hafuurri qulqulluu
clear goonee ol qabnee dubbanna jechuudha barbaadeeta. Eebbifame. Waaqayyo si'a eebbisu tibbu sagaleen koo jiraate ka'umsumaaf waan ta'u waan adda barataa ture keessaa fagootti namni yoo ilaalu hafuurri qulqulluun hin jiru jedhaadhani illee waan jedhamee mataa namaatiif bulu. Caaseffama dubbii Waaqayyoo keessatti wangeela Yohaannis 6:63 yoo dubbiftu sagaleen Waaqaa kunuu hafuura kan jedhu dubbinne jechuudha. Ittaan sinee yoo fedha Waaqayyoo ta'e guyyaa biraa hafuurri hoo maaliin jira jechuudha walii gallee hafuurri hoo maali waan jedhullee ilaalaa deemna. Isi tanaaf amma dhaabbachuu akka qabnu sagaleen adda Waaqayyoo nu barsiise. Isi tanatu Waaqayyoon beektanii eenyu akka ta'e beektanii yoo waaqeffachuu dhabaatan nama cubbuu dhiisuu edaaban. Wama tattaafataara waaqa biraallee tolfatee heddumeellee konfiraansiillee geggeeffatee soomeellee namni bee cubbuu dhiisuu barbaada. Garuu cubbuun adda kana makutu akka wannaa kanatti argaarru Waaqayyo eenyu jedhanii yoo beekan qofa adaa namni cubbuun illee adda cituu danda'a. Cubbuullee dhiisuu danda'a. Waaqa sanii wal beekee namni dhalootaan cubbuu akka dhiisee hin beekne walii galame abboomii gaaddisa fakkaatu san kabara baraan jiraatu kenname dhufarratti qulqullummaa gooftaa Yesuus akka dadhabnu nu kenname san nu mul'isa jechuudha. Kanaaf achi keessatti Waaqayyo tokkocha beekuu Waaqayyo adda nu himee jira. Tokkochi kun akka ilma qabu. Ilmumaaf ilma yoo jedhan waaqummaatu irraa bu'aa waan jedhullee gaafii qabu. Maa sodaatame ilma jedhanii yoo tach gootee namoota dubbifachuu danda'an lallaatu gargariin ilmuma irrattu tasamaammeeraan nama kan hin toltoleera bakka waaquma addaati malee maqaa fudhate malee ilmaa miti kan jedhu kanatu itti toleera. Garuu Kiristoos waaqa dhugaa waaqa jechuu afaan gunda dandeenyuu fi abbaa tokkochaa ismatu addunyaa jaalatee naa kenne jennee galata furdaa waaqaa galchuu kan dandeenyu adduma bahee isin eenyu jettanii waamtan abbaan eenyu jedhee isa waamee gowwummaan isii liqimsutu cubbuun adda nama kutaa isaa dubbii addaa keessa barannee Waaqayyo sinaa eebbisu hunda keessa nu eebbifamaa. Waaqayyo gaarii ittaan sinee ammoo eegaa hafuurri hin jira irratti illee walii galaara. Mul'ata tokko irratti illee abbaan ilmatti ilmi maleekatti maleekaa Yohaannis kenna. Yohaannis hafuuraan hin jiru. Maleekaan hafuuraan hin jirtu. Kiristoos hafuuraan hin jiru. Abbaan hafuuraan hin jiru. Hafuurri maal? Maaliin hafuurri? Amma namni bu'aa isaa beeka malee hafuurri maalii takkaa gaafatee hin jiru namni ennaan kenneef. Baratu ga'eef Waaqayyo amma innaa kaase malee. Galaatiyaa 5 bu'aa hafuuraa beeka malee namni hafuurri maaliin beeku? Innillee mataa isaatitti hafuurri maalii yoo hin beekne qixuma Waaqayyo eenyu jettanii yoo na waaqessine hin baddan jedhu sanii wal qabata jechuudha. Kanaaf ittaan sinee fedha Waaqayyoo ta'e hafuurri maalii waan jedhullee bal'isaa gara lamaan fudhannee ilaalanii Waaqayyo sinaa eebbisu baay'ee. Ameen. Eebbifamii gara beekaatti deebisaa beekaa yoo inni dubbattu. By the way, kana booddee miidiyaa garaagaraatiin bifa kanaan dhufuun kennan oolu san Waaqayyo nu gargaara. Gaafuma san suutuma jedhaa beeksifna. Okay, beekitti. Yaa inni wanti guddaan jiru dhugaa Waaqayyo isaa eebbisu akkasumas obboleewwan kennu hundaayyuu akkuma jedhameetiin jedhee kun jalqaba wajjin qo'ataarra haala kanaan itti fufneetiin jenna. Gaafiillee yaada garaagaraa kaasaa irraa baranneetiin jenna. Akka jalqabaatitti baay'ee haaluma kanaa itti fufneetiin jenna jechuumaa fi baay'inaan itti deemna eebbifama. Ameen. Eebbifamii. Waaqayyo abbaan keenya karaa addaa guddaa bara baraan karaa ilma isaa Yesuusiin guddaa haa ulfaatu dubbii humna guddaa qabuu fi waa'ee jireenya bara baraadha kan baranne Waaqayyo karaa addaa si haa eebbisuu jechuun jaalladha obboleessa kootiin isinillee Waaqayyo karaa addaa isin haa eebbisuu guddaa eebbifama. Wanti osoo biyyi lafaa kun baduun ishee hin gahin fuuldura wanti addunyaa qabu kanadha. Kan dursee ergaan addunyaa kana qabu hin jiru. Sababni isaa Waaqayyo bara kamittiyyuu saba isaarraa komii inni qabu komii sabni isarraa galagalanii gara Waaqa kan biraatiif sagaduudha.
yeroo waaqa tolfamaa jiran amma akkuma barnoota keessatti baranne ergaa Yohaannis sarara boqonnaa 5 lakkoofsa 8 kan jiru Waaqayyoo ilma isaa kan nuuf ergee fi akka isa beeknuufidha. Ilmi Waaqayyoo isa dhugaa sana beekuudhaafitu hubannaa nuuf kennuudhaaf dhufee nuyi isa dhugaa sana keessa abbaa keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa hin jiraanne ergee booda 21 irratti maal jedhee yaa ijoollee koo Waaqayyo tolfama irraa of eeggadhaa jedhe. Abbaa fi ilmaan ala kan jiru qaamni kan biraa waaqni kan biraa yoo jiraate waaqa tolfamaa akka ta'edha ifaadhumatti. Kanaaf amma kitaaba raajii immoo kan inni jedhu waaqa tolfamaallee osoo ijaan hin argamin osoo harkaan hin qaqqabamin yaadumaan waan itti amanan waaqa tolfamaa qabaachuun akka danda'amu lafa kaa'a. Kanaaf wanti nuyi itti amanaa jirru yoo kan macaafni qulqulluun jedhuun waliin galu yoo ta'e, macaafni qulqulluun jiru yoo ta'e, macaafni qulqulluun hin mirkaneessu yoo ta'e, ija macaafa qulqulluutiin madaallii keessa hin darbu yoo ta'e, macaafa qulqulluudhaan madaalamee qoramee ilaalamee madaallii sana irratti salphatee kan argamu yoo ta'e, wanti sun dhugaa mitii jechuudha. Kanaaf iyyuu hunda kan dursu waaqatti amanan beekuun baay'ee murteessaadha. Ergaan kana dursu hin jiru. Kanaaf iyyuu wanti kun jabaatee itti fufuu qaba. Waaqayyo immoo karaa addaa hunduma keenya nu haa gargaaru. Nu warra dubbatullee warra dhaggeeffatullee gurra dhaga'u nuuf kennee dubbii kana akka hubannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo karaa addaa isin haa eebbisu guddaa eebbifamaa jechuuf jedheen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu hunduma keessaniyyuu eebbifamaa. Warri sunillee halkan isinitti aaraa. Nu birattillee amma lafti ganamaa lafa jirtanitti hunduma keessanuu Waaqayyo karaa addaa isin wajjin haa ta'u jechaati. Amaan gabaabsitee kadhatu nu goote chumaan goolamnaayu. Okay. Kadhanna. Galanni siif haa ta'u waaqa keenya. Isa fageenni hin fageessine. Isa wanti takka ijoollee tanteetiin addan baafne. Hin deema iddoo isinii qopheessaa deebee isin fudhadha jettee kakuu kanuu galte. Abbaa kan kee afotti madaa cubbuu keenyaan madoofte qabamte kan dhaabbatte. Goollaba addunyaa kana keessatti haara baafachuu barbaanna. Ba'aa isa dhumaa kana baannee siif deemuu barbaanna. Akkuma darasoota kan kee yoo muuddesan yoo ati hin muudde immoo deemuu dandeenya. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin dibbee nu kaafachuun fedha kan kee haa ta'u. Ajandaa nu harkaa qabnurra kan keetu tutara. Nabiyoonni kanaan dura darban bakka kana arguudhaaf dharraa turan. Fiigicha dhumaa fiiganii haga xumura addunyaa kana ilaaluuf uduudharraan baay'een isaanii raaga qofaan arganii darban. Deemnee kaartaa ilaallurraa hafuura kan keetiin masakkamnurraa qaccee irra ga'uu keenyatu nu mul'ata. Xumura kanarra fiinnee fixuu akka dandeenyu ati nu gargaara. Dubbii argine kanarratti luka keenya gad dhaabannaa. Luka keenya gad nu dhaabuun fedha kan kee haa ta'u. Waa'ee mana teennaa si kadhanna waadhan. Waaqa Israa'elii waaqa Yaaqoobii jettee waamamtee turte dur. Dhugaa mana keenyaa kennitee addunyaan sababa keessaniif hin dhibamin fayyisaa ittiin nyaadhaa jettee gara warra kiyyaa akkuma dhufetti warra godhattee mana tana filatte. Arguu dadhabnee bareetuu dhufin lakkoofsine kanaan dura haara baafanna ture. Maaloo seenaan sun akka irra hin deebine abbaati nu dhaqqabe. Xumuratti godhuun fedha kan kee haa ta'u. Mana keenya keessa nu yaadan. Al takkamee mana keenya keessa hoolaan baddee jirti, saantimiin baddee jirti, mucaan bahee badee jira. Sadiinuu nu malaallatee maqaa gooftaa Yesuusiitiin inni kalee hoolaa baddee dhufte, inni kalee nama dhibamuu dhufte. Al takka mana keetiin halangee keetiin yaadachuun mana kan kee fedha kan kee haa ta'u. Mee hambaa hafte sassaabannaa
Mee hambaasoo qadha jette san keessa ramadamnaa. Waaqayyo dubbii argine kanarratti miila keenya gadhaafi. Ameen. Isa bakka biraatti guyyaa, isa bakka biraatti talkanii hin muddu hin raftu bakka marattu siif guyyaa taate sun addaan ba'uuf deemu. Galgala kana karafuuf kabaree deemaa waan dhufu hin beennu nu. Akkaattuu hojjette dubbiin sun dhuga mallee hin beennu. Baroota keenya maalallee bakka itti hirriba jalqabne wallaallee namoonni beekera hin jira jedhee hin danda'u. Yoomuma hirriba jalqaba jedhee baroota kiyya yaade sa'aatii itti hirriba jalqabu wallaalee ganama ka'a malee. Akkasuma nu dhufta gooftaa Yesuus. Garuu dubartii rafte san keessa akka hin taane dibata keetiin nu yaadachuuf fedha kan kee haa ta'u. Ameen. Waan nu barsiifteef galatu. Ameen. Isarra nu dhaabi. Phexrosuma argitu sanitti jirra malee. Yohannisuma argitu ati beektu sanitti jirra malee. Wanni addaa harkaan qabnu. Isaanii san sirreessitee boccee as baafatte sun irra deebii nu yaadadha. Ameen. Wannuma nuu goote maraaf maqaan kee haa ulfaatu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen.